Eegala. Sagalee kanas ta'a. Okay. Eegala. Jedhe. Biyya shamarra kamoonni eegabta barnoota keenya kam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Har'a deebinee viidiyoo biraatiin dhufnee jirra. Har'a maaliin dhuftan yoo nuun jettanii namoota jaallatamootaa fi kabajamtoota yuutubaroota jechuudha. Kanaan durallee abdii fi maatii akkas gaafifte wal gaafannee jirra. Har'a deemuu Beki Show fi hayyuu haadha manaa isaa wajjin asumaanii carraa gaarii isaniif haa ta'uuti jennaani. Kanaaf irra gaafifte warra wajjin goona turtii garaa kan wajjin dabarsitan abdii qabna. Warroonni chaanala keenyaaf haaraa ta'e subscribe godha. Beki Show namoonni hin beekne hin jirtan jedhee yaadu yoo jiraatan koomentii jalqaba irratti linkii isaanii saniif kenna deemaati subscribe godha jajjabeessaa kanaan jedha. Okay, Beki, baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eddan ashamaa akkam jirtu isinis nagaa keessanii gara chaanalii keessatti nuti nagaa. Chaanalii Ibsuu fi Obseetti dhufnee jirra. Galatooma karaa chaanalii keessanii waan nu affeertaniif Ayuu maal jedhu? Ulfaadha Obse Ibsuu baay'een galateeffannaa. Ayyee galatooma Ibsuu fi Obseen chaanalii namoonni isa hordofaa ta'es galatooma. Okay, amma gaa egaa isinillee nagaa galatoomaatti nagaa galatoomaatti isinillee hedduu galatooma ulfaadha isin jennaa so gara gaafii deemnaa. Gaafiin waan gaggabaabaa isin gaafannaa. Ayyee. So gaafiin kiyya gaan beekuma raayina eegala jalqaba. Ayyuu chaanna kun fudhu beeku. Bare Ani faranjiin maal garuu jedha? ayyuun gaafadha. Ayyuu sirriitti gaafachuu. Faranjiin first lady jedha warra akkamiin dhiirara eegaltaati shamarreef dursa kennuu qabda. Akkasii gaafnoo. Ishee chaanna kun waan hin barbaanne so maara kan hin qabu. Gaafiin duratti meeshaa sun na dhaqqabee jira ammas deebisee edduuta akkanaa ulfaadhaa natti tolee jira edduuta akkaan isan jaaladha edduuta akkaan isan kabaja jechuudha. Galatoomii Ibsee. Obsee galatoomii nuuf jira. Galatoomii. Okay, so gaafiitti jira deebisee jiran gaafiitti hin dabalaa godhatu yaa. Haa darbi. Egaa first lady jaani ayyuu irra ni gara bakka. Ayyuu. Anatti dabar. Maal si godha gaa giddumaan gara keenya naanneessanii jiranii? Atillee naaf yaaddee turte. Akka isisi yaadne godhani. So gaafiin kiyya maal si ta'u gabaabaa tokko? Jaalala isii fi beekaan qabdan irratti hagamtee gammachuu qabda. So akkamiin nu ibsuu dandeessa jechuudha gammachuu keessa sun. Sagalee kan ka'u fudhadheetiin nuuf ibsu. Ayyee. Deessan gaafa dhugaa. Baay'ee natti tola gammachuu man qaba. Jireenyuma kiyya keessatti gammachuu akkasii yoo argee hin beeku. Yaa. Maamaafi. Dhugaa keeti. Galatoomii. Kanuma silaafuu waan dhedheeressanii qabu beekee beekaa. Ayyee. Ibsa irratti haa kennuti kaa innillee xiqqoo tokko. Gaafii ayyee chaansa kan hinnaaf yaa. Carraa siif kennina atilleen waan isin jette kana irratti Injiraami mimmiyeessiif jechuun jaalala sana akka dassa ibsiif. Okay, ibsa kanatti kennu barbaadanii? Ibsa itti kanneetti baroobseen sirriitti addunyaa baasii ibsa naa kanneetti. Ibsa isiniif hin kennaa carraa kana naa kennuu keessatti galatooma. Gaaffii ishee gaafattan akkan deebisuuf carraa naa kennuu keessatti galatooma. Jaalala kana ani ishee argachuu kootti baay'ee gammachuu haganan jedhamne qaba. Sababni isaa kun kennaa rabbiiti yookaan kennaa waaqni keessiif kennuudha waan ta'eef nam maatii keetii waliin umurii guutuu hin jiraattu maatii kee haadha kee abbaa kee irraa addaan baata. Garuu haadha manaa kee wajjin yookaan abbaa manaa kee wajjiniin umurii kee guutuudha kan itti jiraattu. Kanaaf inni kun immoo kennaa rabbii biraa argattu jechuudha. Amma maaluyyuu nuti jaalala minyooftuu waliin dhandhamachaa waliin nyaachaa waliin dhugaa waan jirruufi baay'ee gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Gaaffii kan gaafachuu keessatti hin ta'u galatoomaa isin jedha. Hedduu ulfaadha bakka akkana ishiillee ibsa kana barbaadee dibeetee obseeni. Amma galee jira. So dhageestii ani beekaan gaafadhaa gaafii nallee gaafatamtee turte mee dhiiruuf filmaata hiyyisan qabu moo bira qabaa gaafii kana beekaan gaafadhaa. Tolee na gaafadhu. Ayyuu irraa waggaa lama jiraachuu fi maatii keetii irraa waggaa 10 adda baatee jiraachuu kamirraa filatta?
Maal ibsu? Hai. Gaafa gara ilma jedhanaatti illee gaagsige. Gaaffii baay'ee salphaadha. Sababni isaa maatii kiyyarraatti ergin addaan bee gara waggaa 15 ta'eetan jira jechuudha. Sababni isaa ergi addaan fagaanne. Yoo xiqqaate waggaa 10 waliin keessattuu buleewwan koo nama ijaan argin faa namoonni baay'een jiru. Ayyuu wajjin waggaa 2 addaan baanee jiraachuu ni ulfaata. Maatii koo amma dandamadheen jira. Jeesti bakka addaatti godheen jira. Kanaaf salphumatti ayyuurraa waggaa 2 addaan bahee jiraachuun baay'ee ulfaata dha yaadaan. Gaaffii ajaa'iba garuu. Gaafa kanaan gaafa dabdeeti. Waa'een akkama kana murteessee bakka abadda gaafa maaliif wanni danda'amu kana bakka wanni biraan jira. Dhugaadha. Filmaanni biraan jiru gaa filmaanni kana waan ta'eef namoonni gaafii kana maarkii showii inda gaafii turte fi illeen beekii dabarse beekaa. Sirriidha achirratti gaafantu turte. Suni gara kee dabarsee so amma carraa gaa ayyuu fi obsee irraa namni gaafii qabdanitti fufaa beekaa osoo hin jenne. Tole ayyuu ko gaafii qaba. Gaafatu. Ayyuun xiqqoon tura jettee jirti. Haya anattu gaafata. Eeshi. Ayyuun gaafadha. Sagalee ulfaanse. Tole. Ayyuu. Wayye. Yaadde. Jirta? Jira. Baga jiraattis hin jedha. Gaaffii naan si gaafadhu. Adaraan hafti keessi immoo. Ayyee niin xiqqeessa xiqqishu takka. Armee kan kee kasi deessee fi armee kan kee kasi deessee fi yookaan haadha kan kee kasi dhaltee fi beekaa eenyurra jaalatta? Kana gaafii eenyu keessa qaba jenna. Kun ajaa'iba gaafii. Akkana kaa kunoo gaafachuu yoo oolin. Gaariidha jechuun. Dhugaayyuu gaafii ulfaataa si gaafatti garuu. Dhugaa. Adaraa ibsitti manaa himi. Jarri lachuutti baay'ee jajjabaadha. Jajjaboodha. So gaafa filmaata kee ilaalame. Armee koo wajjin waggaa baay'ee jiraadheera. Haadhadha. Gahee dhalaaf qabdu naaf baateetti. Baay'een jaalladhan. Baay'ee bakka jecha qabu. Beekuu koommoo macaafum biyyuun dubbata haadha ishee abbaa ishee dhiistee hin deemtii isatti sin maxxanti waan jedhuuf dorgomsiisuu hin danda'u. Lamaan isaanii qixxeen jaalladha. Yaa! Eegaan ture. No, isin lamaan isaaniitu qixxeen jaalladha. Garuu qixxeen ta'u. Koo kun dirqama takka filachuu qabda. Ani immoo asirratti jechuudha. Waan itti dabaluu barbaadu xiqqoo itti dabaluu barbaada. Jaalalli haadhaatiif jaalalli abbaa manaa yookaan jaalalli haadha manaa tasuma waan waliin dorgomu miti. Yeroo baay'ee gaaffiin akkasii yaa waan lamadame baratameef ta'uu danda'a malee. Jaalalli haadha keetiif qabduu fi jaalalli abbaa manaa keetiif qabdu tasuma kan waliin dorgomamu miti. Achumattu jaalala mataa mataa waan ta'eef namoonni kana wal dorgomsiftu yaalii gootanii obsee of eeggadhu. Bar beeki an sin gaafanne siin gaafadha akkasiin naaf akkasii sila akkas naaf ibsata kanaaf fedhe yaa gaafiin kun ni baratame. Namoota hedduutu akkas nama gaafata anis akkasumaan deebisu fedhe maanaan jaalalli jaarsaatiif yookaan abbaa manaatiif fi jaalalli haadha adda adda. Kanaafiyyuu isillee akka haadhummaatti hin jaaladha isaas akka abbaa mana kiyyatti ni jaaladha jettee akkasiin na deebistuuf ture kanaaf hin gaafadhe. Kanaafuu hayyuulee dhiisa. Beeki hayyuun sirruma deebistee uuma sirrii jettee isaa lachuu qixxeen jaaladha jettee waan deebisa sana ta'e ibsa keessa lachuurra deebisa isitti hin ta'e. Maal jettu? Jecha ibsa isii fi obseen naa kana tanirrallee hayyuutiin naa ta'e deebisa hayyuu sirrii jira isaa lachuu qixxeen jaaladha jettee uuma sirriitti jeetiin fudhadheen firra.
So ani ati gaafi ammaan tana beekaa kan name waan dhugaa watu laalla. Ani immoo waan inni obsee waan tokko gaafachuu barbaada. Gaafadhu. Obse. Ibsuun tasuma wanta inni gochuu hin qabne jettee yaadduu fi utuu inni godhee wanta turan dabarreef yookaan ifama gochuuf hin dandeenye mee wanta lama naa ibsi. Yoo inni waa godhee biraa hin dabarreef. Badiini dalagee qaatti ifama goone. Lamaffaan. Sanuma. Takkachuun kana? Sanuma waa lama naa ibsi. Lama naa himta. Jechuun nam ta'ee kan hin dogongorreen jiru. Sagalee ol kaasee akka sarara deegamu. Nam ta'ee kan hin dogongorreen jiru. Dogongoree yoo inni dogongoree ani hin dhisneef yoo inni shamarraa bira deeme yookaan dubra bira deeme sana dhiifama godhee fi wajjin jiraachuu hin danda'u. Amma namoota keenya biratti ni jabata yoo inni yookaan ilma na duratti biyyaafaa qabaatee akkas waan akkasii osoo jiraatee maal jennaan ijoolleen kennaa rabbi waan taateef kaa waan sanaaf fudhadheet osoo inni amma irratti illee ni qaba jedhee natti hime haya jedhee fudhadhee waan sana bira darbuuf ni danda'a. Garuu yoo inni gara shamarraa biraa deemee natti deebi'ee sana Nggodale? Nggodsan. Yoo dhiifama si gaafate dhiifama hin gootuuf? Yoo inni shamarraa bira deeme hin godhuuf garuu ilmayyuu qabaatee yoo inni ilmaa ganaatiin qaba bara ilmaa akkasiitiin qaba naan jedhee waan duraan darbe waan ta'eef osoo natti himinillee waan tureef amma irratti yoo natti hime waan sanaa haya jedhee fudhadheetiin nin jiraadha. Garuu shamarraa biraa deeme jechuun so waan Ampe buka, sana dhiifama gochuu hin danda'u. Baay'ee. Ooyee. Akkas taanaan kan ijoollee lama qaba ammarra dhagoo qabu. Bare anillee sanuma dubbachuuf ture. Anillee dubbii kaleessa taphachaa turte amma kaleessa obse. Obse. Kaleessa beektee ibsuu wajjin haasa'aa turre. Ibsuu wajjin dubbachaa turre beektaa? Akkamiin godhaa maal jedhee hiriyummaan hin jiraa miti wanti nama riisaatiin ture. Asi Itoophiyaa irra daa'ima tokko qabaa san immoo bakka dhiifa kan gootuuf erga ta'eeti ibsu waan jiru dhugaa jirtu bakkee baasii amma. Amma gara gubbaratti keessa jira booddee asirraa jeetii maanta waan kaameraa dura jiruu fi kaameraa walitti hin barbaade. Garuu obse inni hin fudhattee yaaduun sababni isaa ammatu inni daa'ima qaba jedhee sitti dubbateeti hin fudhattee yaaduun tasuma ulfaata baay'ee. No fudhachuu afaanii qofa osoo hin taane. Fidee akka ilma kiyyatti godhee nin jiraachisaayyu. Waan gaarii wallee. Mucaan kiyya jiraataniis. Maan jennaani narratti hin goone waan na duratti ta'ee natti muuf jecha ardhaa miti boru osoo jedhu bubbulee ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu sun rakkoo jidduu keenya keessatti hin fidaa jedhee yaadu tokkoo miti yoo danda'ame osoo kumayyuu qabaatee fidee ni guddisa malee maaf akkas ta'e jedhee. Imbeku jaalale isaa qabulleen hin diqqaatus imbeku ka wanta kallee waan xiqqoo tokkollee jijjiirama hin fidu jechuun naaf isa jidduutti. Galatoomii baay'ee deebii bareedaadha dhugaa. Baay'ee. Fudhattanii ta'ee jira. Ariifidha jechuun dhugumatti ammatu ati kaatee dubartii kan biraa kan shamarree kan biraa bira deemteeti kun waan dhiifama namaa godhamu miti ishee irratti chiit gootuu waan jetteeti. Tasuma nama ambaatu. Ati garuu naaf dhiifama naa gootamu. Akkamitti godhu? Maaliif? Kan naan godhamne akkamitti godhamne qabni? Yaadama. Yaadamu. Yaadama hundi qabni. Gaaffii guddu. Obsee gaafata. Ibsu gaafata? Okey, dah gaafadha iyyuu. Baay'ee. Egaa jireenyi gaafa walii wajjin gaafa wajjin jiraatan namni walitti bu'iin hin nafu. Yaaddeeyina gaaffii. Badee bareeyyan. Egaa gaafa wanti ati fakkeenyaaf walitti buutee
attami wantoonni tokko jiru miti reekaanii furmaata afaan qabne. Mari'achuuf illee jireenya boruu malee wanta ulfaataadha jettee wanta ati sodaattu gara ibsuutti gara obseetti himu jettee wanta ati sodaattu. Fiicharraa mudatettee yaaddamoo moo kanaan dura si mudatee beeka laata? Haga ammaatti waan tokkollee na mudanne gara fuuldura akka na mudanne rabnaaf hadhaa malee. Maalimee beeziin haadha warraa fi abbaa warraa gidduutti yeroo baay'ee maannin beezi ijootee annagaarii maal? Dubbii cimaa ta'ee akka isaan waliin waan isaan geessisu. Waliiksisuutu hin taane yeroo hundumaa wanta irratti haasa'u. Obse kanan godhin hin jenne leega ammas wanta akkas ta'u isin mudatee beekaa? Suni namoota beeku garuu yoo wanni akkasii fuuldura akkasii yoo dhufe wanni akka isin godhan ni jira jettee yaadde maal itti kana gaafatu taate ni jira miidhagee jireenya namaa keessatti isin amanuun xiqqeessu malee haalaan waan hin jirreefi fuuldura ni yoo gaamman tana abba gisee jireenya sooshaal namaa keessatti waa hedduu agarraa namoonni osootuma waliin jiranii faadha bakka cheeti namarra godhuu waan jiraati sababa hafaa jabaattee jirti bare. Waan akka isaan faayoo dhuftee gara hiikkaatti waa akka adda baanu kan gootu waan sunni malee wanni biraan jirtu haadha ijoon qaba jechuudha. Tana namni kiyyoonni firaasudha. Karaa billee natti fidi ijoo. Ani gaaffii isheen si gaafatte kanatu gaaffii kun anaan gaafatameeti. Waan kanan godhini ayyuu kana dhiisi ayyuu kanan godhin jedhee yeroo hundaa waan ta'e deddeebi'ee isheedhaan jedhutu na mudate jechuudha. Ani irra deddeebi'ee akkas hin jedhuun dhaheen cabsa. Ingootu kan si qabee cabsa dullaadhaan. Dulluma qofaa baruu kee. Ani obsa hin qabu dhaheetuma cabsa. Isin maqaan keessan obsaaf obsiidha. Tarii obsa qabaachuu dandeessu. Ibsaan. Amma maaliin ergaa Ibsaan kun beektaa obsa haalaan qaba. Beekii obsa haalaan qabaati. Sanumaaf obsi hojii jiraata malee. Isinis obsaa qabdi beeki. Gaa'ela keessatti yaa wal danda'uudha waan ta'eef nuti ganaa ijoollee dargaggootadha umurii dargaggummaa irra kan itti jirru garuu umurii kanaan immoo ayidiyaa qabnu sheer waliif gochaa namoota nu daawwataniif illee laayifii keenya yookaan immoo amala keenya namootaaf sheer gochaa isaan illee ayidiyaa isaanii sheer nu gochaa akkamittiin jireenya keenya gara fuulduraatti cimsachuu akka dandeenyudha nuti namarraa illee barachuu kan qabnu kan illee wal barsiisaa deemnu kanaaf qopheessin dhugaastaa jirtan kun baay'ee ergaa bareedduu qabdi sababni isaa umurii kanaan gaa'elatti seentee gaa'elli immoo chaalenjii qabaa wal danda'uu gaafata irra walii darbuu gaafata sanaaf baay'ee tolee jira dhugaan sin jedha.